galaan finfinnee maasee laalgalooto silakka jaalalaa laalgalooto walirraan fagaannu laalgalooto jalaan nu fageesse laalgalooto bullalleen kaantu yaa kam jirtu dabaaqula irra kaa'u yoo barbaadan akkas jettu. Chatu dabakula rakai na kenni muchayo biyedu manakai inni chimbil chatu dabakula rakai na kenni muchayo biyedu manakai na kenni wanni isaa eessa akka galan namaa galuu baatus akkasitti of baaruun isaanii garuu garaa nama nyaata. Walumaa galatti mee shubbisa ittaanu kana xiqqoo wajjin bohaarree haarofnee walitti deebina shubbisa ammaa kana. Berada sawah himim sufarda gamoji kabe falahu bada galami loga bilitu gara daski buhoitu wari jalala sora lubuti lili sakalbi kutu mawadu bada sarabi barini umafaya dunya ihana kalbi ifajrinya imani fitu dubbi deresu barida umarabina nudisu barida umarabina nudi Moonni dandeettii qaban dandeettii isaaniitiin taphatu. Mucayyoon tuni akka addunyaatti farda gulufuudhaan riikardii tokkoffaa irratti galmooftee jirti. Gammatu fati gammatu wali galani inulolani targorani waridi nagenya bangamatu targorani adi gammatu targorani enga tanarge utukubani targorani setana wajji walqabatani targorani 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 Targodhani warri olla abbaan gammachuu fa'a nutti naafani targodhani warri ollaa keenya targodhani warri ollaa keenya targodhani warri gammachuu fa'a targod warra abbaa gammachuus targodhani Maamila Itiyoo Telekoomii. Akkam jirtu Itiyoo Telekoom isheetiin jedhama sin gargaara. Ilaame. Taarikuu kan jedhamu wayitu barnaa arrafte lama siinii wayinna ilaachifame jennaani. Eenyuun na arrabse? Taarikuu kan jedhamu wayinna arrafte sin bira jira laatatti naa kennitu. Maal godha sin jee? Udduu haadha keetti dagalaa raawwatu fadhuunaan jedhee akka itti itti dildee siinii ilaachifame jennaan. Gaafin keessan itti naa kennuu dandeessu laatan jedhee suunii isaa argee. Moo nama dhiisa amma isa dhiisati. Absin keessumeessa bakka natti dhiifama wajjin. Dhiisi baay'inaa re'an moldikkaa dabka funyaan rarna yaa'e. Dhiisa naarina ishee. Maal godhuudhaaf wal arguun hin jiru. Gaafiin keessan maalidhaayi? Siiniin na ilaachifame.
Wayzeroo Barqinash yeroo abbaa warraa isaaniitiin wal nu barsiisan dhaggeeffanname. Akkam jirtu maqaan koo Wayzeroo Barqinash jedhama. Inni bina biratti argamu kun abbaa manaati. Ana maaliif abbaan manaa isheedha? Mana kiraa itti galla kanaaf jedhee jedha. Anas miti isas miti abbaan manaa isa mana nuti kireessuudha. Kan nuti dhufne asuma iddoo kanadha. Ammayyuutti bu'een oole. Egaa waa'ee gaa'ila keenyaa ilaalchisee nuti erga gaa'ila dhaabbanne walitti buunee sin beennu. Waan neetu natti weerate. Afaan kee qabdu namichi jira. Kana si nyaachuun namichi irra kanaaf akkas godhaa jira. Kussa. Malee baay'ee wal jaallannaa doommaatti keessaa kuti. Baay'ee wal jaallannaa baay'ee wal kabajnaa jaalalli nu waliif qaba. Guyyaa biraa waraabnaa qabi. Likkiitti ishee gasheen dhufaarra waan nyaanne kanaaf barri baraasii hafaaf. Waan daawwattaniif galatooma kanarraa asirratti raawwannee jirra. Yoo isinitti tole subscribe, like, share godhaa. Biraan daruun ammoo subscribe itti bannaataachu. Subscribe godhaa please. Subscribe godhaa lakki subscribe godhaa dhugaa. Kanaaf waan dhaggeeffattaniif waan daawwattaniif galatooma yeroo biraa walitti deebinaa. Agasitti turtii gaarii.